Sabi gungumteenaan karaatti ishee bitee warra biyya Gibxiitii baate warra garaan biyya lafaa bare garaan kee biyya lafaan barii si rakkisa garaan biyya lafaa bare galeedha garaa warra Misir bare rakkisaadha waan ta'eef isaan ittuma fufanii waan Waaqayyoon aarsanii rakkisaniif Waaqayyo guyyaa tokko jalqaba wayyuu dubbadheera lafi isaan keessa deeman lafa onaa dheedheera achi keessa bofatu jira torbaan qabaatu jira malee waan jiru dheedheera etu Waaqayyo maaraa dhaasana geeddaru otu Waaqayyo nyaata waaqarraa gadi yaasee isaan nyaachisu foon kajeellennaan sabattiinoo waa'ee foonii malee waa'ee hafuuraa yaaddudhe dimbirqee waaqarraa harcaasee foon isaan nyaachiseera Waaqayyo isa booddee amalli gungumuu isheen isu waan dideef amma maannaa waaqarraa harca'u kanaafi bishaan nagaa keessaa ba'u kana malee waan jiru maal jechuun fi jedhanii yeroo isaan amma rakkisan Museedhaanii Waaqayyo nama koo rakkiftee anaanis na rakkiftee narratti gungumtee naattiin deemsaa haaraa deemtee maattii haaraattiin teessue daaf jedhame daaf jedhaa nama si bukkeeru otuu Waaqayyo murtoon fudhatinedha otuu Waaqayyo murtii dhaasirratti murteessinedha yaada kee keessaa baay'eedhaame gungummii kee keessaa baay'eedhaame yoo baate karaan jiraadhaame dhiisi jedhe Waaqayyo Museedha ala meeqarra darbeeraatii kana booddee dhiiseenaa akkeen Musee qooda saba kanaa maskaba keerraa na balleessi sabaan hojirra akka deebine kana balleessuu keerra wayyaa hojjetaa bara sanaa naanna dhibe nama akkas jedhu jiru harataa fudhatee kan galxaragu malee qooda nama kee kana balleessitu Waaqayyo galmee keerraa na balleessi gara balleessa baay'ee Musee baay'ee garaadhaaf waan saba dura jiru mul'ata argiira waan ta'e me iji koo banameera dhaame iji isaa banamaa waan ta'eef sabni kun sababii Waaqayyoon dhaga'uu didee Waaqayyoon aarseef Waaqayyoon karatti naatti dabarsee akka isa kennu waan beekuuf saba kee kanaan bibattee maqaa kee badii oolchuudhaaf jecha anaan balleessi qooda saba kee lakkii maqaan koon badu jedhe Waaqayyo Museedhaa godhe erga Musee ajjeese moo seexana ka reeffa Museetti hin marmineef reeffa Musee harka Waaqayyoo fuudheedha umi kee harka Waaqayyoo keessatti siifatamu kan Waaqayyo Museedhaaf garaa laafu Museen Waaqayyoon waan gargaaru itti fakkaate guyyaa sana maqaa Waaqayyoo waan eegu itti fakkaate Waaqayyo maa maqaa kee balleessine jechuu sana jedheeras maqaa kee maqaa ormaa billaatine hojii koo keessan lixin waan hin jedhe duwwaa hojjedhe erga reeffa Musee fuudheeras immoo sabattee attan godhe hadhaa marrataa gaditti dhiisu torbaan qabaatu dhufe isaanitti hadhaa caalutti itti dabalan ituu deeman ta'e ajajamanii uffee yaa karaa gabaabaa yaa jireenya ulfina Waaqayyoon dhaga'uu diduun Waaqayyoof abboomamuu diduun seerrata koo eegeedheera Waaqayyo ba'uu keessatti waan ani Waaqayyo gooftaan maccaasi abboome ani Waaqayyo kenni jiraataan si abboome irraa asii bachiin garagalii seerrata koo eegeedheera Waaqayyo ammas kabuluu waa dhaga'u malee dhugaan isiniin jedha tokkittiin abboommi Waaqayyoo cabnaan abboommi kurnan waan cabeejjiin garaagarummaan qabu jedha namutti tokkitti abboommi Waaqayyoo eege jira garagalchooma isaan dubbadhaan immoo kun abboommi Waaqayyoo jedhe namni tokkicha waan tokko sodaate hin jiru bara kana dhuguma jiru namni bara kana hatteera hattummaan keenya mootummaa Waaqayyoo nu dhabsiisin hattummaa keenya jallina keenya keessaa yoo baane isa abdachiifame sana keenya maal goona akkasitti walitti himne biyya lafaatti mun barbaadu kana oliima keenyatti himu duratti raajamee ija dhabuu keenya duwwaa kun taane abboommota Waaqayyoo eegne seerrata Waaqayyoo eegne macaafa qulqulluu keessaa namni garaan Waaqayyoo guddaatti gammade anis kanan dubbiseetti gammadu Noyin Waaqayyoo qaba Noyin al tokkitti Waaqayyo dubbateedha waggaa 120 guutuu garuu maal hojjete markaba hojjete miti erga markaba tolchee immoo sanyii namaa shimbirroota bineensota bakkee isa nama nyaatu isa amaas isa gaariis
maal godhe? Itti galche. Inni hambise miti? Ati qomoo hambisuudha malee qomoo balleessu miti. Yoo seerrata Waaqayyoo eegu. Dhiifama ta'a. Namoonni ariifatanii ani ergi wangeela lallabamuu jalqabe nama abiddi maal lafa gubee fixee dhufaa jiran ta'in dhaabadhachuun hayi wangeela dhagee. Gaafa sana iyyuu girrigirriitu saba fixee karaatti. Inni tokko achi yaadee inni tokko asii yaaduutu. Amma waan raajii waamamee hafee fe'achiisu kaartu mini Waaqayyo afaan banatee dubbachaa. Waan hambiseef qaba. Torban irraa nu gidduu ture yaadinoon. Sagantaa isaatii booddee fawsiina tajaajilaa kan jedhees. Garuu Waaqayyo waan dubbatu qaba. Ameen. Ameen. Fayyinni miila kee jalatti arge Waaqayyo waan sitti himu qaba. Ameen. Yaarra Waaqayyo waan natti himu qaba. Ameen. Ani mee dhugaa tokko tokko keessa itti raajuu nan danda'a. Hin barbaadu garuu. Maaliif anni isa beektu? Namni as keessaa raajii dhaga'iin kakuun dhaga'iin jirtan. Tokko tokkoon keessa nama tun ka'ee tokko tokkoon sin kaasee Waaqayyo isinitti hin dubbanne natti dubbateera. Kudhanii walii isinitti dubbateera. Garuu raawwii isaan arginu. Maaliif raawwatamuu dide beektu? Maaf kakuun hin raawwatamu? Maaliif bara keenya dubbiin dubbatame galma ga'uu dide beektu isin? Seerrata Waaqayyo nu abboometu miila keenya jalatti arge. Asitti dhiifnee sofa gooyaan. Maal goota raajiin irra dhufee hin ceeta yoo siin jedhe. Har'a hafuurri amaan si gidduuti gubatee kan ba'u wangeelaan. Sagalee ulfaatti yommuu dhaga'u asumaan gadi garagaraa lafaa jalatti. Ta dhugaan siin jira laphee kee gadhiisee sokka. Seexanni sagalee dhugaa jalan taa'u. Sagaleen kun immoo dhugaadha. Mee sagaleen kun dhugaadha dhaame? Sagaleen kun dhugaadha. Yoon irraa irrise hin danda'an. Yoon itti danda'an hin danda'an. Wangeelli kun jala muramee kaa'amee jira. Seerrata koo eegi jedhe moo Waaqayyo seerrata koo irraa kaafedha? Seerrata koo eegi jennee Waaqayyo Israa'eliin. Erga Waaqayyo seerrata isaa abboome seera Waaqayyo seera namaa godhan. Gaafa isaan seera Waaqayyo seera namaa godhan irra darban Waaqayyo eessa raxxaa'e? Karaarra deemta dhiiftanii mee yaadame mixii lafa sochootu molaala. Iji keessan argeera meeqa akka jeefte himtan. Mixii lafa kanarra sochootu beektu? Mee mixii wallaale jira? Mixii meeqa akka jeeftee dhufte beektu ati? Akka mixiitti lafatti nama ruksukuma Waaqayyo. Yoo ulfina Waaqayyo wallaala. Ulfina Waaqayyo eenyaan garuu Waaqayyo marcuma ulfinaa ofiisaa buqqeessuu kenneera. Mirgi Waaqayyo naaf eegameera dhaame. Mirgi Waaqayyo naaf eegameera. Daamee alkoolii keessanii qabaati mirga Waaqayyo siif eegameera dhaame. Mirga Waaqayyo siif eegameera. Mirga Waaqayyo abbaa akka galtuuf immoo seerrata Waaqayyo abbaa keetii eegi. Ani Waaqayyo abbaa keetii eegi. Seerrata koo eegi. Waa'ee kakuu raawwachuu isa nifne Waaqayyoon. Erga itti dubbatame Nohi waggaa 220 miti waggaa 220 guutuu taa'ee markaba kutaan namoota kana hundumaa baatu erga hojjete akka isaan itti galan godhe kottaa walii isa jalaa baa'e sanama miidhus sanama miidhes sanama fayyadus sanama fayyadnes nama Waaqayyoon dhageetti hirkatee hafe ati nama Waaqayyo baroota keessatti namoota hambifatta siin jedhe moo namoota oolchita siin jedhe moo sirraa ija eeggachaa jirudha moo waan Waaqayyo jedhe diddee balleessituudha moo waan Waaqayyo jedhe waan Waaqayyo si abboome diddee nama balleessuu irrayyuu ofii kee balleessituudha moo nama ooltee oolchituudhati. Filadhu karaa kee filadhaa karaa keessa ati iyyuu raajii cimaa taata namni karaa isaa yoo filate amma yoomitti dhufanii seexana si kaayifatu amma yoomitti dhufanii karaa kee si agarsiisuu rakkatu raajiin sitti raajee ba'a boon dhaqee si raawwata raajiin sitti mee ba'a malee karaa si agarsiisee deema malee hojii kee dhufee si hojjeta Waaqayyo dhaqii baradhu barumsaan nama guddaan si godha yoo jedhe raajii sana dhufee si barata yoo Waaqayyo irra raajummaadhaan si dhibeeraati nama kanaati biyyaa furmaata si taata siin jedhe ganaa raajii sana dhufeetu si waa wajjin jilbeeffatee sirra galgalatee gaafa hundumaa jilba kee giddiidhaan lafatti qaba. Nama tokko bichaan dhagee nama raajiin itti dubbatee dirqama isaa fudhatee mucaa kana galmaan ga'e. Mucaa maatiin gatee warri gatee jireenyi jibbisiisee irra miila kanaa irratti wanti biraan yaa'ee gatamaa seenaan qaba. Hodhame immoo gororri isaa laasii ka'ee amma sitti wayyaa balleessaa deemu. Fuudhanii warri isaanii maqaan nu badanii biyyaa baasanii gurguratan tikee. Innaa Waaqayyo mucaa kana
sibiratti miicuu fide naan jedhe Waaqayyo. Isa miti ilaalle yoo gaafa inni dhufee bishaan deebi'e kan biraa dhufe seen. Danaan isaa ibsaa isa fakkaata malee bishaan foonii isa fuuraanis geeddarame nama biraa ta'e dhufe. Tajaajilichi maal godhe beektu bishaan kun simmintoo irra bula mana waldaa kee. Yoo ribina qabeena kuffisee dhufee na jilbeenfatee akkasitti miila koo irra ejjetee gadi qaban. Jilbeenfadhu naan jedhe. Amma gaafa fixadhee madaan koo kuffayyee guyyaa immoo sa'aatii sa'aaleen dadhabee dhufee tikeetti gurguratan nama Waaqayyooti. Mucaan guyyaa horii bira oola galgala immoo simmintoo gogaa irra taajjin bula. Har'a garuu mucaan kun magaalaa keessatti mana ijaarratee haadha manaas fuudhee ijoollees godhatee biyyaa furmaata cimaa nama himaa jirudha. Raajii guddaa ta'e ga'e. Waaqayyo seenaa galagalchee hojjeta. Ameen. Tajaajilaan sun itti dadhabe. Tajaajilaan ganaa mana keessatti sin duukaa galee sinitti raajee dhufee sin ittiin jilbeenfatee dhufee macaafa qulqulluu dubbisi akkasitti galagalchii dubbisi kana dubbisi sana dubbisi sin jedhu. Mucaa maayimii waan tokko hin baratiin guyyaa hojjechiifatee halkan irra hojjete mucaa kana Waaqayyo harka keetti kenneera waan jedheef hamma mucaan kun ulfina guddaa irra ga'utti itti dadhabeetu nama guddaa godhe jechuudha. Waaqayyo nama guddaa si godha. Ameen. Har'a immoo tajaajilaatu mana keetti si wajjin galee si wajjin dadhabootu hin taane sima dura dhabee baafata. Ne burqaa koo namatu baafata dhaame. Burqaa koo namatu baafata. Kana booddee dhaame. Kana booddee. Harka namaan eegodhaame. Harka namaan eegodhaame. Harka koo keessaa waatu eegamaa jira dhaame. Harka koo keessaa waatu eegamaa jira. Arraba keerraa Waaqayyo akka namni waa eegaa jiru godhee jira. Ameen. 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 Dubbiin harka jira dhaame. Dubbiin harka jira. Ati qaxalee namaa ta'e. Gara kuteetti yookiin gara kuteessa amantii ta'e. Gooftaa achiin deemsa sirrii deemu. Waaqayyo guyyaa tokko Iyyaasuudhaani sabi kuni har'a iyya sirrii iyya. Gaafa guyyaa torbaffaa iyyi sirrii kun immoo waajjata. Amma tajaajiluun akka hin iyyine yeroo ala jaanaan jedhan torbaffaa irratti galuu ayiyyan jedhe. Maaltu jira dura Iyyaasuudha? Warra garaan isaanii biyya lafaan barreeduraati waatu jikan. Ameen. Warra garaan isaanii waan biyya lafaan siicoo hin barre. Garaan isa bareetti biiga waan ta'eef sabni warri kaan qaleessa karaatti dhufte saba haaraa ka'ee deemsa haaraa jalqabe. Isaan mul'ata haaraa jalqabani. Mul'ata haaraa jalqabanii waan deemaa jiraniif ajaja sin fudhatu sabni kun. Hattee hin taane. Gowwummaadhaan wallaalummaadhaan Waaqa duukaa deemu. Iyyaasuudhaan Waaqayyo akka jedhe sabi kuni si'a torbaffaa yeroon ajaju ayyanii. Ameen. Me iyya sirrii jedhame. Iyya sirrii. Yaarikoon hin dabartu jedhe. Eessaan nadhaa'e. Iyyaasuun saba fuudhee deemaara. Eessa deemaara sabni? Biyya damma yaasu jedhame. Biyya aannanii jedhame. Biyya jiraataa jedhame. Biyya boqonnaa jedhame. Biyya aara galfannaa jedhame. Biyya aara galfii konna eegaa jira jedhame. Biyya aara galfii konna eegaa jira. Rakkina keetti quba qabii xiyyaa isharaa rakkiftuu jedhame. Har'a Waaqayyo labsiis irratti baaseeraadha. Har'a Waaqayyo labsiis irratti baaseera. Jiguun keen oolu jedhame. Jiguun keen oolu. Waaqayyo si jissa jedhame. Waaqayyo si jissa. Sirra yaana jedhame. Sirra yaana. Sirra yaana jedhame. Sirra yaana. Yaarikoon hin dabartu jedhe. Warri biyya Yaarikoo keessa jiran jabeessanii mandaraa Yaarikoo yoo jabeessanii cufanitti Waaqayyoon koo dhaabatee jira. Mee Waaqayyo dhaabatee jira dhaame? Waaqayyo dhaabatee jira. Inni si eeguu rafuu immoo godha. Wanti nama gammachiistu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaarikoon hin jibbiire Waaqayyo. Sirratti humna qabu jedhe. Mee na duratti humna qabu jedhame? Na duratti humna qabu jedhame? Hinjiga jedhame? Hinjiga jedhame? Waaqayyo waan dubbateef sabni si'a torbaffaa yeroo iyyan Yaarikoon ofumaan galagalte. Mee ofiin beekee na dura achi gadhaame? Ofiin beekee na dura achi gadhaame. Ofiin beekee na dura achi gadhaame? Ofiin beekee na dura achi gadhaame. Cufaan fuula koo duraa sun jedhame? Cufaan fuula koo duraa sun. Ofiin beekee banama jedhame? Ofiin beekee.
Waaqayyo garuu dhimma keessan hojjetaara. Ameen. Mee Waaqayyo dhimma koo hojjetaara dhaame? Waaqayyo dhimma koo hojjetaara. Waaqayyo dhimma koo hojjeteera dhaame? Waaqayyo dhimma koo hojjeteera. Haleluuyaa! Ameen. Mee haleluuyaa jedhame? Haleluuyaa. Erga sabni sun iyyee Yaarikoon hin galagalte. Mee walitti naaf godhaame? Walitti naaf. Inni na rakkise walitti naaf godhaame? Inni na rakkise walitti naaf. Kaleessa harka ol qabatee sun dura dhaabata miti. Asiin na baasii. Ijoolleen qabattu beektu? Asiin na baasii sin baasu, asiin na baasii sin baasu. Akkasiin jechaa oola miti. Biyyi lafaa rakkin jireen har'a gaa Waaqayyo asumaan si baasa. Ameen. Mee asumaan karaan jira dhaame? Asumaan karaan jira. Kutee mandarbaa dhaame? Kutee mandarbaa. Itti marsuu sin dandeenye sabni Waaqayyo hin jigannaan Yaarikoon naqoo tokkicha. Hin jige. Mee hin jiga dhaame? Hin jiga. Nama iyya sirrii iyyuu har'a Waaqayyo Yaarikoo kan ta'e dura dhaabate hin hubachisa. Ameen. Mee na duraa jiga dhaame? Na duraa jiga. Iyyi koo dhaga'ameera dhaame? Iyyi koo dhaga'ameera. Iyyi koo dhaga'ameera dhaame? Iyyi koo dhaga'ameera. Haleluuyaa dhaame? Haleluuyaa. Yesuus gooftaan dhaame? Yesuus gooftaadha. Jedha ammayyuu? Yesuus gooftaadha. Keessa dhimma hin baatee jiru. Kaleessa dheengadda wanti sin dhaggu baay'een jira. Karaa kee dhaabatanii haleluuyaa jechuun nama rakkisu. Ana natti dhufee beeka guyyaa akka. Karaa keessatti haleluuyaa sinitti dhufee beeka. Haleluuyaa Yesuus gooftaadha. Ameen. Jedhamee har'a nu waan qabu. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesuus gooftaadha dhaame? Haleluuyaa. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Ameen. Yesuus jiraataadha. Ameen. Gaarummaa Waaqayyoo ol yaadee kan yaadeen karaa walakkaa dhaabadheen natti dhufa. Haleluuyaa dhina afaan haaraa koo gadhiisa. Ameen. Yesuus Kiristoos. Ameen. Sittaan godhi jedhame? Sittaan. Natti dhufeera dhaame? Natti dhufeera. Haleluuyaa jedhime? Haleluuyaa. Waan birriitti kaffaltee bitaan rakkise humna sii dabalama malee. Ameen. Lafatitti dadhabdee haleluuyaa jettu waan cimaa dhufee bu'a. Ameen. 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 Eebba akkasii ameen. Ameen. Eebbi haleluuyaa keessaa dhufu gargarichi baabbe. Ameen. Mul'ata duukaa dhufa. Ameen. Karaa kaleessa dhugateetu Tikimota nama biyya ormaa keessa deemu bagana karaa. madya. Hallelujah. Oduman dubbadhu waan itti dhufaa. Nama biyya ormaa dhaqxanii beektu isin? Biyya fagoo deemtanii beektu? Kun guyyaa tokko wantoota wangeela lallabuu iddoo fagoo dhaqeera lafa karaan deemne dhalluma jedhe. Garuu qixxumaan natti naannan naqe. Karaa natti agarsiisanii lafa akkasirra deeme naan achumarra deeme man naqe galanni Waaqayyoo fata. Waldaan lafa akkas akkasii iddoo akkas akkasii jennaan namni nageessuudhaaf jedhe wangeelli koo karaatti na godheen ka'e. Mee wangeelli koo karaatti na godhame? Wangeelli koo karaatti na. Caakkaadha hin naqiini naan caakkaa keessa karaa baasan jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Maalati ijoollee durbaadha lafa amma kanaa ta'e caakkaa keessa guddee dhaxaara. Nan naqa Yesuus jiraan jedhe. Ameen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Miilli koo achirra darbee hin beeku garuu karaa sanarraa sin dogoggorre. Nama biyya ormaa keessa jiru yaada. Nama biyya ormaa keessa jiru achirra bayyadu. Inni tokko mana teessan gaafataa achirra bayyisiin jedhu. Karaa sitti agarsiisu. Wayi seera qabaduu danda'a. Yoo qaxalee taate garuu karaan sitti hambatu. Ameen. Ameen. Nama gowwaayyootti maniyyuu hin hubatu. Nama qancara garuu nyaaraayyuu argisiisan hin hubataa qancarri qulqulluu. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Karaan harkaan badu dhaame. Har'a karaa sirriin arga dhaame. Har'a karaan sirriin arga. Har'a mul'ata sirriin arga dhaame. Har'a mul'ata sirriin Mul'ati arga. koo dogoggoru dhaame. Mul'ati koo dogoggoru. Karaan harkaan badu dhaame. Karaan harkaan badu. Gaafa haleluuyaa kee cimsitu karaa sirrii argita. Ameen. Mul'ata sirrii dhufa. Ameen. Dubbii sirrii dhaga'uu jalqaba. Ameen. Yaaddee sin dubbattu karoora sammuu keessaa baastee abalutti yoo raajummaan koo milkaa'an jettu. Waan baay'ee jira waan ta'eef isa dubbachuu hin danda'u nan dhiisa. Namootatti yaadanii sammuu isaanii keessaa fuudhanii yaalan. Ati Waaqayyoon gaafadhu hawwisaa qabaannaan sitti kenna Waaqayyo. Ameen. Minatti laata Waaqayyo dhaame. Minatti laata Waaqayyo. Dubbii dhimma baasu dhaame. Dubbii dhimma baasu. Dubbii dhugaa dhaame. Dubbii dhugaa. Lafee namootaa kan cimsu dhaame. Lafee namootaa kan cimsu. Kan karaa banu dhaame. Kan karaa banu. Kan cabsee karaa baasu dhaame. Kan cabsee karaa baasu. Waaqayyo qaba dhaame. Waaqayyo qaba. Anatti kenna har'a dhaame. Anatti kenna har'a. Waaqayyo har'a dubbii sitti kenna. Ameen. 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 Haleluuyaan kee waa hojjeta. Ameen. Haleluuyaa dhaame. Haleluuyaa. Nan jaalladhaan sagalee kana. Ameen. Waaqayyo waaqa irratti eebbisuudhaaf waan biraa miti.
Yesus gooftaadha. Gaafa nuyi gooftummaa Yesus dubbannu naannoo keenya irraa waatu jijjiga. Warra mana jisan argitanii beektu miti gaafa isaan madooshaa gadi dhiisan asittis achittis maqaan Yesus Kiristoos madooshaa cimaadha. Isa sitti maragame rakkina sirraa lafadha. Isa seexanni sirratti ijaaratu gaafa sana sirraa raaji gadhaame. Haleluuyaa. Qoricha kan namoota karaa keessa jira. Ofirratti illee hin beektan. Ni qorichi harka jira dhaame. Maqaa Yesuus dhaame. Maqaa irra caalu dhaame. Gaafa seexanatti waaman seexanni biyya nan ta'a. Maana gubduu afura Waaqayyoon na gubee maqaa Yesuustu na gubee. Kanaa gubattan jiran moros Yesuus gooftaa. Sirra jiru fayyaatti wawwaachisa. Fayyaatti maraachisa. Sifingalle olin jedhame. Sifingalle. Har'a siifaa galee dhaame. Har'a siifaa galee. Humni cimaan tokko sirra jira dhaame. Humni cimaan tokko sirra jira. Narra jira dhaame. Narra jira. Rakkisaa kee Waaqayyoon waala. Meeshaa rakkisu Waaqayyoon waala dhaame. Rakkisu Waaqayyoon waala. Isa rakkisu gadi qabee waala Waaqayyo. Dhuguma. Sagalee isaa gadi qabee matachi majala dabarsa. Haleluuyaa. Sagalee amaaniin faayidee gurra baafachii waan tokko cikin tokko hin jiru. Achumaan caa godhee qixachiisee zarii isaa immoo afanii irra dabalee mala lafa jala gadhiisu. Waaqayyo waan si rakkisu biyya irratti lafa irratti nambisu. Yesuus gooftaadha. Ni lafaa ol kaanamee taa'ee bo'uusaa argina. Maaliif naamiyaan ofirra gadi taa'ee boo'e? Wanti naamiyaa boossise waa'ee mana Waaqayyooti. Sagalee kana dubbiseenii ifumnee Waaqayyootiin kadhannaa akkuma dhaabannee jirrutti sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisa isa booddee Waaqayyoon kadhanna. Anis dubbii kana yommuun dhaga'e ofirra gadi taa'ee nan boo'e. Waaqayyo gooftaa bantii waaqaa durattis guyyaa muraasaaf nan gadde. Soomas nan kadhadhe. Kadhata koo keessattis yaa Waaqayyo gooftaa bantii waaqaatiin ati guddaadha. In sodaachifta. Warra si jaallatan abboommota kee eeganiifis kakuu kee hin eegda. Gaarummaa kees in agarsiifta. Ameen. Jedhee Waaqayyootiin kadhate. Maaliif Waaqayyoon boodee kadhate beektu? Manni Waaqayyoo qillaan Yerusaalem dallaan Yerusaalem caccabdeetti. Har'a mana qaawwee wajjin inni Waaqayyoochi keessa hin jiru jennee deemuu dandeenya. Yaratti ijji Waaqayyoon jiru jechuu dandeessu. Bara baraan achuma hidhattee dhiisuu dandeessu. Eessaa dhufee boo'icha sirrii boo'e beektu? Biyya garbummaa jiraatu keessaa. Biyya of gurguree jiraatu. Biyya humna isaa aarsaa namaaf godhee dafqa isaatiin bulu keessaa ba'ee dhufeetu diigamuu dallaa Yerusaalemiif hin boo'e. Yeroo inni ofirra gadi taa'ee boo'e yaa Waaqayyoodhe abbaa bantii waaqaatiif lafa warra si jaallataniif kakuu hin eedde. Mee Waaqayyo kakuun eegdaati naa wajjin dhaame. Yaa Waaqayyo kakuun eegdaati. Kakuu ati naa wajjin qabdu har'a galgala kana akka haadhamuun barbaade namni jettan akka hojjetamuun barbaade namni jettan mee kallattiidhaan ija keessan lafarraa namarraa kaasaati. Yaada keessan hundumaa Waaqayyo irra godhaati. Waaqayyoon kadhanna. Kadhadhaa Waaqayyoon. Kadhanna Waaqayyoon. Faarfannaa tokko faarfannee isa booddee deebinee Waaqayyootiin kadhannaa. Yeroo qabna waan ta'eef naman waaqeffachiisu wajjin Waaqayyoon waaqeffannee itti fufnee Waaqayyoon na kadhadhan.